Sirra jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyya afaan kanaa ta'es immoo qophii fi seenaa ajaa'ibaa kan ta'ee fi taatee ajaa'ibsiisoo ta'e walitti deebineeti jira. Seenaan akkanaa kun immoo biyyoota hedduu keessatti kan ta'amudha. Taatee akkanaa kana immoo takka dhageessanii jirtan hin sa'u. Taatee akkaan namoota hedduu ajaa'ibsiisuu fi kanneen namoonni hedduun akkaan ajaa'ibsiifachaa jiran irraa isa tokko kan jedhamudha. Kana keessatti immoo Turkiitti taatee ajaa'ibsiisoo ta'een dhiyeenya kana Bashoon baankii seenuudhaan isiidhaatii baankii keessa jirtu qabamuun isii dhageenye. Taatee Bashoon kun taasise hoo maali? Bashoon kun immoo sababa akkamiin to'atamuu dandeesseenis waan ajaa'ibsiisoo namatti ta'u. Biyyattii Turkii keessattis miidiyaa hundaa'u qabattee taatee ajaa'ibsiisoodhaatiin gadi baasanii hawaasa guutuu ajaa'ibsiisan. Bashoon osuma baankii keessa jirtu akkuma tasaadaa osoo inni deddeemaa jirtu alarmii miilaan turte. Bashoon tun immoo yeroo duraatiifis mana kana keessa gadi ba'uuf waan yaalaa jirtu. Bashoo kana achi keessatti qabamuun isiidhaatis dhagahame. Bashoon kun alarmii tuyinaa wayita alarmiin alarraa iyyuutti poolisiin biyyattiidhaa hattuudhaatu baankii seenee baankii hataadhaa jira jechuudhaan shakkii guddaa keessa seenuudhaan gara baankiidhaa waliin. Poolisiin biyyattii immoo akkuma horiyaadhaa seenaniin baankii keessa wayitaanii fi ulaa baankii dura dhaqanitti Bashoon achi dura jiraachuu isiidhaatis agaran. Bashoon tun immoo yeroo duraatiifis baankuma keessaas kan jiraattuu fi warreen baankii keessa jiranii waliin baankii keessa seentee kan turtedha. Sababa Bashoo tanaatiif jechuudhaaf immoo poolisiin hedduminaan dhaqanii wayitaaniif iddoo san poolisiin ilaalanitti garuu immoo Bashoo san malee wanni takka hin jirtu. Biyyoota hedduu keessatti taateen akkanaatis ni dhagahama. Bashoon tun immoo hannaan baafachuudhaafis osoo hin taane hawayaanonni akkanaa hedduudhaatu qabamaadhaa ture. Bineensi yeroo tokko immoo hantuunnii fi akkasumas Bashoon sareen taatee hin taaneen hojjetaman. Bashoon immoo har'a qofa hin taane kan taatee akkanaa kana biyyoota garaagaraatti irratti hojjette. Ameerikaatti yeroo ammaan duraatiif Bashoon qoricha baala sammuu namaa haduuchuuf fuutee osoo mana hidhaadhaa seenaadhaa jirtuuti qabamtee turte. Taateen kun immoo Ameerikaa guutuu akkaan ajaa'ibsiisee fi kan akkaan sodaachisiisee ta'eeti ture. Kun immoo garuu biyyoota addunyaa mara irratti taatee wal duraa duubaan deddeebi'aadhaatis jirudha. Bashoon immoo yeroo hedduudhaaf biyyoota Ameerikaadhaa magaalaa Kaalifoorniyaadhaa keessattis taateen isii hojjettee fi kan isiin hin hojjetin keessaa waan nama ajaa'ibsiisu kan hedduutu jira. Bashoon biyyattii magaalaa Kaalifoorniyaa sana keessatti hantuunni isaa warra heddummachuu irraa kan ka'e hantuuta to'annoo seeraa jala oolchuu dadhabdee jechuudhaan bulchiinsa magaalaa irratti warreen miseensa bulchiinsa magaalaa ta'an dubbataniiti turan. Garuu immoo Bashoonii fi hantuunni nu isaan lachuutu garaagarummaa hin qaban bineensaa jechuudhaan deebisaa bulchiinsi magaalaa deebiseef ture. Bara 2023 taateen akkasii sun isaan hedduu mudatan. Garuutu immoo har'ammoo bara 2025 takka immoo bara 2026 kanarrattis Turkiitti taateen kun kan irra deebi'ee mudachaatis ture keessaayizi. Yeroo kanaan duraatittis immoo taateen akkanaa kan jaalutu mudatee ture jechuudhaan himaniitu turan. Har'a immoo garuutu kun ifumatti ba'ee Bashoon baankii osoo fi jirtu Bashoon hattuu taatee poolisiin shakkiidhaan itti seenanitti zooyitaaniif qabuudhaaf osoo isaan ga'anitti Bashoo ta'uu wayitaaniif arganitti poolisiinis ajaa'ibsiifatanii hulaa kan irraa godhan. Kun immoo taatee biyyoota hedduu arraan tana ajaa'ibsiifachiisaa jiruu fi biyyoota hedduu ajaa'ibsiisaa jirurraa isa tokko. Kun immoo akkamiin ta'ameenis gaa waan namoota hedduus ajaa'ibsiisu. Bashoon kun warruma deemu wajjin mana sun ergaaniif mana baankii san keessa seenteetiif baankii kana keessatti hafteef namoonni isii irraa hafanii soran isii mana sana keessatti dhiisanii fi kan jiranis ulaa cufanii biraa ba'an. Anneen hafanii wajjin haftee immoo Bashoon tun gadi ba'uu yaaluudhaaf wayita isiin gadi baadaa jirtutti ulaa tana ifitti ulaa cufaa arginaan immoo akka carraadhaatuma miilli isiidhaa alarmii ture. Alarmii tuyinaan alarmii wayita alaa iyyutti poolisiin shakkii keessa seenuudhaan to'annoo jala isii oolchaniiti jiran. Qophiiwwanoota haala akkanaa kun immoo qophii addunyaa guutuu harkaa qaban irraa isaan tokko. Hanga qophii xumuraatti keenyaatti kan nu daawwattanis galatoomaa isiniin jenna. Kanaafis immoo hanga qophii keenya kan birootii walitti deebinutti nagayaan turaan isiniin jenna.